Rabbiin sitti hin godhiniiti bilbilli kee hattuunis hatamee yookiin mana fincaanis bu'ee akkasumas sababoota garaagaraatiin dhabuu dandeessa. Bilbila dhabde caalaa kan akkaan si gaddisiisu immoo TikTok akkaawuntiin kee, Facebook akkaawuntiin kee akkasumas YouTube akkaawuntiin kees walumaan achi buutee miila bakar waaree gaafa ta'u yoom kana qofa footoos tahee viidiyoo faayiloonnii fi infoormeeshiniiwwan dhuunfaa keetii kanneen akkaan si barbaachisan bilbila keetii waliin yeroo dhabdu baay'ee miidhamta. Furmaata rakkina kanaatiif Oomenters isiniif hin jiraati. Tasgabbaawaa viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Ya araadaalich salfishiin ta'iniiti hamilee keenyaaf laayik yeroo barbaade deebitee viidiyoo kana argachuuf seef hiriyaa keessa bilbila darbaa oolu saniif immoo sheer godhuun dagatin. Dookumanticha irraa barsiifnu kana immoo telegiraama Oomenters irraa buufattee dubbisuu dandeessa. Isteeppiin duraa fi inni salphaan jalqaba gara seetingii bilbila keenyaa seenna. Scroll down goonee display yookiin immoo lock screen kan jedhu jala akkaataa bilbila keenyaatti wal dhabuu danda'a waan ta'eef an amma kiyya jalatti lock screen kan jedhu jalaan seena. Ergasii lock screen text yookiin immoo contact information kan jedhu barbaannaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma bilbila kiyya irratti contact information kan jedhu asin jiru. So saniifu looking for something else kan jedhu kana jala edit lock screen kan jedhu kana jalaan seenaa jechuudha. Isin immoo contact information yookiin lock screen text kan jedhu barbaaddanii isa jala seentuu jechuudha. Okay, haala kanaan naa fida. Ani jalqabumaa irratti aar godhadhee waan hin jiruufi iddoo kanarra haala kanaan xuyina. Ergasii iddoo argaa jirtan kanatti lakkoofsa maatii keessanii yookiin immoo lakkoofsa hiriyaa keessanii asirratti barreessitu jechuudha. Ergasii save yookiin immoo dan gootu. Ergasii asillee dhuftanii dan jettu jechuudha. Akkuma argitan ani amma lakkoofsota lamaan asirra kaa'e saniif bilbilli keenya nama amanamaa harka yoo bu'e lakkoofsa kanaan nuu bilbilanii bilbila keenya nuu deebisuu danda'u jechuudha. Steeppii itti aanu kana yeroo bakka waayifaa dheedhanii bilbila keessan waayifaadhaan konneekti goota yaaltanii. Steeppii lammaffaas gara seetingiin seenna. Ammallee Google kan jedhu jala seennaa jechuudha. All service kan jedhu kana jala seennee backup kan jedhu barbaanna. Backup isa jedhu kana haala kanaan keekkoona jechuudha. Akkuma asirratti mul'atu kana photo and video other device data jira. Ani amma photo fi viidiyoon bakka baay'ee narraa qabatan jeetiin of godhe isin isa lachuutu on gootanii backup now jettanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Akkuma jalqaba irratti kaafne garuu bilbilli keessan waayifaadhaan konneekti ta'uu qabaa jechuu kana godhuudhaaf. Bilbilli keessan iPhone yoo ta'e immoo gara seetingii ergasii Apple ID kan jedhu gara gubbaatti kilik gootanii ergasii iCloud kan jedhu iCloud backup on godhuu qabdanii jechuudha. Steppiin sadaffaa maybe siimiin bilbila keessan keessa jiru maqaa keessaniin bitamuu dhabuu danda'a yookiin immoo yeroo device haaraa irratti login gootan verification koodii karaa SMS waan isin erguuf isa kana jalaa bahuudhaaf maal godhuu qabna ammallee gara seetingii seenna jechuudha. Ergasii ammallee gara Googleedha. Google ergasii manage your Google account kan jedhu barbaanna. Fakkeenya amma bilbila kiyya irratti maqaa kiyya kanarra yeroo kanatti uyinu manage your Google account kan jedhu arganna jechuudha. Isa kanarra kilik goona. Haala kanaan gara jalaatti gasiine security and sign in kan jedhu kanarra kilik goona. Ergasii two step verification kan jedhu kana haala kanaan xuyina jechuudha. Iddoo kanatti paaternii yookiin immoo ashaaraa isin gaafata paaternii keessaniin haala kanaan bantu jechuudha. Ayyee two step verification keessan turn off ta'e yoo ture haala kanaan iddoo kana xuyitanii turn on godhuu dandeessu. Turning on jechaa jira ni eeyna. Okay, dan jenna jechuudha amma. Eega two step verification keenya turn on ta'e booda backup code kan jedhu jira jechuu gara jalaa kana. Backup code kan jedhu kanarra haala kanaan kilik goona. Ergasii get backup code kan jedhu kanarra xuyina jechuudha. Haaluma asirratti argitan kanaan backup code lakkoofsota garagaraa iddoo 10tti barreessee nuuf fida jechuudha. So isa kana waraqaa irratti barreeffannee yookiin immoo print goonee yookaan immoo screenshot goonee iddoo hin banne kaawwachuu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma telegiraamni keenya PC keenya irrattis bilbila keenya irrattis connect ta'ee yoo jiraate telegiraama keenya irra keenyaa jechuudha. Saniif amma bilbilli keenya yoo bade telegiraamni keenya immoo PC keenya irras jira waan ta'eef achirraa argachuu dandeenya. Yookiin immoo nootbuukii yookaan waraqaa irratti barreessinee iddoo hin banne kaawwachuu dandeenya jechuudha koodiiwwan kurnan kanaa. Telegiraama keenya irra yeroo isiniin jedhu saved message keessa faa jechuudha. Maaliif jennaan
Information kun kan dhuunfaa keenyaati waan ta'eef namni arguu hin qabu. Iddoo kanatti wanti ijoonii fi qulfiin kanneen osoo isinitti himne darbuu hin barbaanne maal inni aga danda'ametti iimeelii keessan akkasumallee paaswordii iimeelii keessanii akkasumas offline 2FA emergency backup koodii kan amma generate goone kana isa kurnan kana jechuun fakkeenyaaf isa kana fakkaatu kana haala kanaan hunda isaa bakka tokkotti piriinti godhattanii yookaan waraqaa iddoo jabaatti barreeffattanii yookiin immoo save the message telegiraama keessanii irra kaawwachuudhaan jechuun telegiraamni keessan diivaayisii biraa irratti yoo connect ta'ee jiraate jechuudha haala kanaan kaawwachuu qabda. Kanaan dabalatatti lakkoofsi bilbilaa isin dhimmoota murteessoodhaaf fayyadamtan yoo danda'ame lakkoofsa maqaa keessaniin ID keessaniin bittan yoo ta'e bareedaadha. Dabalataan immoo fakkeenyaaf lakkoofsa namootaallee yeroo save godhattan mallattoo ida'uu kana tuqxanii create new contact yeroo jettan booda iddoo kanatti waan nu filachiisu jira jechuudha. Iddoo kana haala kanaan tuqina. Saniif amma lakkoofsi nan save godhaa jiru kun qafa bilbilaa irratti immoo siim waa'eedha moo siimtuudha kan jedhu filachuu hin danda'a jechuudha. Ani amma siimii maqaa kiyyaan bite siimtuudha waan ta'eef lakkoofsi save godhaa jiru kun baay'ee na barbaachise yoo ta'e siimtuu kan jedhu kanarra jijjiiruun qabaa jechuudha. Okay, haala kanaan maqaa nama sanii ergan barreessee booda save godhachuu hin danda'a jechuudha. Saniif amma siimiin kun bilbila kana wajji yoo bade teelee dhaqee siimii kiyya kana yeroon deebi'ee baafadhu lakkoofsa kana argachuu hin danda'a jechuudha. Egaa steppiin itti aanu bilbilli yoo hatame eessa akka jiru hattuun sun bilbila san fuutee eessa akka geessise baruu yoo barbaanne ammallee gara settingiin seenna gara jaraatti scroll goone security and privacy kan jedhu kana filanna host device protection kan jedhu kanarra haala kana yeroo ta'u click gootanii ani amma on godheetiin jira allow this phone to be found kan jedhu kanallee haala kanaan on godhuu qabdu send last location kan jedhu kanallee on offline finding kan jedhu kanallee on yeroo gootan bilbilli keessan iddoo interneetni firaatan hin jirrellee yoo jiraate eessa akka jiru device biraa fayyadamtanii barbaaduu dandeessanii jechuudha. Fayyadamtoota iPhone yoo taatanis haaluma wal fakkaataadhaan gara settingii keessanii seentanii ergasii Apple ID irra yeroo ta'u click erga gootanii booda find my kan jedhu irra click gootanii find my iPhone kan jedhu san on godhuu qabdan jechuudha. Settingii isaa find my iPhone, find my network, send last location kan jedhullee hunda isaatu on godhuu qabdanii jechuudha. Inni kunis location bilbila keessanii argachuuf waan isin fayyaduuf. Steppiin ajaa'ibaa inni biraa IMEI yookaan ammoo International Mobile Equipment Identity bilbila keessanii beekuudha jechuudha. Inni kun digital fingerprint bilbila keessaniiti. Saniifuu isa kana yoo beektan poolisiin yookiin immoo Itiyoo Telekoom hattuun bilbila keessan hatte bilbila kana gonkumaa fayyadamuu akka hin dandeenye faayidaan alallee godhuu ni dandeessanii jechuudha. Gara foon daayilarii bilbila keessanii dhuftanii star riqicha 06 riqicha gootanii jechuudha. Yeroo kana haala asirratti mul'atu kanaan IME bilbila keessanii isinii fida. Yoo feetan iddoo hin bannettis barreeffachuu ni dandeessu. Saniifuu isa kana screenshot godhatanii iddoo hin banne bilbila keessanii alatti jechuudha kaawwachuu dandeessu. Ani amma fakkeenyaaf mee screenshot haa godhadhu. Screenshot eegaan godhadhee booda maaliin godha isin fakkaate ani iddoo sheerii kana tuqeetiin ergasii akkanatti gara dhumaatti deemuudhaan more kan jedhu kana tuqe mail kan jedhu kana emailii kiyya passwordii isaas nan beeka waan ta'eef emailii kiyya irratti argadhaa jechuudha. Emailiin kiyya ka gubbaa kana deebi'eetumaan emailuma kiyya kana irratti jechuudha. Haala asirratti mul'atu kanaan emailuma kiyya irraan gara emailii kiyyaatti argadhaa jechuudha. Haala kanaan sending godha. Okay, saniif amma ani bilbilli kiyya yoo badees emailii kiyya passwordii emailii kiyyaas save godhadheen jira karaa telegiraamaa waraqarra barreessuunis nin beeka waan ta'eef IMEI kiyya kana argachuu hin danda'a jechuudha deebi'ee. Inni biraa akka carraa bilbilli keessan hattuu harka yoo seene hattuun osuma paatarni bilbila keessanii banne gubbarraa gaxaxaawanii airplane mode yookiin immoo wifi on godhuu danda'u isa kana akka hin gooneef gara settingii bilbila keenyaan seenna. Lock screen kan jedhu kanarra click goona. Secure lock setting ergasii paatarnii keessanii bantanii lock network and security kan jedhu kana on ta'uu isaa check godhuu qabdanii jechuudha. Kiyya duraanuu on irra jira akkasumatti hindiisaa jechuudha. Dookumentii asirratti mul'atu kana yoo barbaaddan immoo telegiraama oomenteersii irraa akkuma jalqabee buufachuu dandeessu. Suuta jaatii viidiyoo seeraan ilaalaa waan isin hin galle kamiyyuu karaa koomentii nu barreessaa koomentii keessan hundi dubbisnee deebisaa isinii kennina. Chaanala keessan immoo like, subscribe, share, koomentii godhuun guddifadhaa. Galatoomaa nagaa fayyaa ta'aa badhaadhaa.